Bilbilu laki. Bilbilallee bilbilu. Ni dhaga'anii haa dhufan. Bartee wambar. Bilbilu. Asuma mana kiyya kana fooloo godhamee diimu. Amma edda muutii nutti qabataa turan. Ilaa adamma mubarakee fi asii irratti muutii qabataa turan jechuu ilaali. Gaalota kana jala nyaata jala turan jala kana illee ta'e barsiisaadha. Muutii nutti qabataa turan yeroo fedhina wara. Finna ebar. Duraanis reefka keenya fudhatanii boo'anii mi waan haaraya. Kana duraa dhiisaa haa xiqqeessaa isin hin jenne bara waan akkana. Adiidhaa gurraachi gurra. Amma tikeen Ahmad maal tataamuu qaba jetta gadi buutee ol deebi'aa qoy. Jedhee bara innillee hin fixanna jedhee bara. Hin fixannaa jedhee bara. Ni fixannaa jee bar khalaas kingaamatti fixate. Akka mootan mana kana jennee bakka biraatii wal kenna jettammoo Asumatti wal ga'e. muramu jira jettammoo maal goona jettan. Yoo jarri dhufe. Haadha baate ilaa haadha baate moola mana lama jalatti argeeti amma waan jechaa jiran hin qabnee binnaa. Nuyi akkuma isaan ukkamanii kabajachaa jiran jechuudha waan xiqqoo tokko malee Haa fidanii qabanii fidan kalee jiran. Nagayaan taakiin qiyaamat. Ansiin jedhee bar. Kana booda rakkinni hin uumamu rabshaa hin kaasanii hin dubbatanii jechuu miti. Meebi isin qabdanii guyyaa 4-5 teettanii ni miti. Ajjeesullee malan fidaniitiin asi qalaniitiin osoo lubbuun jiru gogaa irraa baasullee malan. Rakkinna kana booda dhufuufi waliin itti arguu jirra isinin jedhaa jira baran. Kana booda dhufu aborashiidaanis isinirraan galtu. Akkasuma jamiilaanis isinitti hin dubbattu. Namoonni birootis isinitti hin dubbatan. Rakkinna kana booda dhufu isaanis responsibilitii fudhatanii nullee ammoo arguudhaa teenna waliin. Argitee isinuu duuti maa fufuuti. Rakkinna haa uumanii rakkinna uumaniif ammoo taa'aniitiin qammasuudhaa taa'anii jechuudha akkana bulshachuudhaa ta'anii. Argitee gati kana ta'eefi jedhaa jiraniidhaaf maraataan gastii banateetiin nama dhibba lamarratti mana banateetiin yaasuun liqa quunyin jedhu jettaniitiin miskiinallee hin dararinaa ufillee hin dararinaa isinin jedhaara baran. Mee amma mana bakka biraa yoo deemte ijoolleen kennas waan barbaadan haasa'aa ni jiranii bar usmeenan sobee bar ni jiranii bar mee manuma ijoollee kennaa iyyuu deeman ni jiranii bar garuu kan amma sakanneetiin waan biraa godhuuni carraa takkanaa kenname. Ila tokkoffaa irratti jira kenna amma ajandaan qabaa fi dhiisaa akkasuma godhaa kan jedhamu kun gama Amaaraatii fi gama kennallee hundi isaatu uumama. Ijoolleen biyya arabaa kun tokkoffaa irratti dhiifama naa godhaati ijoolleen namoonni hedduun karaa ittiin beekamtii argatanii fi ajandaa namoonni waan kanatti fayyadamanii namoonni hedduun waan laaluuf jecha waan girrigirrii kana hin barbaadan. Bikinaatu namni tokko ofii bakka gaarii taa'eetiniin gartee akka gaariitti lolee lolchiisuu hin danda'a asirra taa'ee miidiyaan jechuudha. Siigala maaliif yoo jette osoo amma lolli wayillee biyya kana keessa gad hammaatee lubbumaan namaa balleessan kun kan dhufu taate ka bakka gaarii jiru naga'umaan baraarama. Ka nyaatamu kan mire miskiinuma karaa deemu kan waa takka hin qabne kanatu ibiddaan dhumata malee abbammaan takka ani taa'ee yoo barbaade nama 100 mana kiyyaa kanatti qabee ofichisiise wanni na godhan takka jiru. Siigale kanaafuyyuu waan kana wanni gootan tokkoffaa irratti jarri waan dareetu keessan dareedee walatti. Sigalemi mucaa kana keessatti ka waraanan erga keessa waraanan duraan qabeenu nam tokko lafarratti wal dhabe gumaa wayita baatan illee akkuma jarra nu goota san keessumaan goona malee miidiyaa irratti fidaniitiin hin tumaniin as kaleen dhiyeenya kana barame jechuudha. Sigale wanni miidiyaadhaa kun Oromoo fi Amaarra mitiiti Tigreef Oromoo maal godhaa turte biyya kana keessa duraan. Sigale lubbuu ilma namaa meeqa fannifamee shaara kanarratti dhiiga wal keessa kan naqaa ture namni takkaa miidiyaa irra baheetiin nam tokko dubbatan jiru jechuudha. Sigale wanni dalagame keessumaan dalagamu ka Oromoo illee wayita gumaa baate keessumaan gumaa baasa jechuudha. Sigale garuu immoo ka ammaa kun gootummaan akka waan miidiyaa qofa ta'etti as bahee asirratti miskiina tokkicha nama 100 nama 20 nama 30 yoo tumte kun gootummallee miti. Sigale waan kana tokkoffaa erga itti seename godhamee erga ta'ee godhameetiin jira. Amma wanni furmaanni jiru tokkoffaa asirra ta'aniitiin fidaa akkas feemasoonni waa takka gochuu hin dandeettu. Namni waa gochuu danda'u kana maa inni mucaa ijoollee kan harkaa qabdu san yoo danda'ame. Ijoollee san nama itti dhiyaatu nama ijoollee san gadhiisisuu danda'u san dubbisaati mucaa san harka itti harkaa fuudhuu dandeetta. Sana yoo ta'initti feemas hin kamtu harkaa fuudha. Mubaaraktu kaayiroo taa'ee yookiin Dubaa hin taa'eetiin mucaa kana achitti harkaa baasisuu danda'a. Yoo ijoolleen kun maftee isaaniitiin garaa laafanii fi qulqullummaan gad hin dhiisin namni gadhiisu hin jiru. Kanaafuu maal gochuu afaan nagaa gaafatte gadhiisuu didaniimi wanni gootu jira dhayitee giddiin harkaa fuudhuu dandeetta. Sigalee hin dandeettu jechuudha. Kanarra hoo keessaa baatanii tuman dhiisu. Sigalee afaan nagaa hin gaafatan mucaa kana gadhiisaa jedhanii wanni irraa barbaadan hin jiru mallaqa irraa barbaadanii
mallaqa ga barbaadanii san isinii kenna gannu dhiisaa jira duran eda yooni maanya faalle giiftii asli irratti walitti qabnee yoo karaa giiftitiin ama akaawuntiin ni shakkama fakkeenya akaawuntii tokko yoo kennite waan kana akaawuntii jala deemanii qabsiisuu danda'a sigale karaa giiftitiin garuu immoo ayira giiftiidhaan waan guuramu walitti qabnee sassaabnee waan mallaqa isin barbaadan san isinii galchinaa jedha kana ol jarri hanga dandeettii isaaniitti booyanii jiran jira kenna yoo dhugaa rabbi ka dubbanu taate haga ammallee miskiina tokko qabanii hin finne dandeettillee qabaachuu dhaban garuu immoo hanga ammaatti wanni isjaarri balleessan hin jiru hin agarree jechuudha sigale oromollee ragaxaa yoo taate ganama gargaratti ragaxaa jira ganama gargaratti qabaa fidaa jira jarris immoo waan barbaadayyaa jira gurguddaan jira kun xiqqaa fi guddaan booyaa jira wanni godhamu kana maqaa itti nuuf balleessu illee gaarii miti akka nama luunyaa tokkollee akka nama waa qabuu hin dandeenye mucaa tokkicha torbii tokko irra taa'ullee sheemedha jara kenna amma yeroo kana gadhiisan kabiraa qabuu hin dandeenya amaara kabiraa qabuu hin danda'amu yoo lolli biraa kaka'u taate akka mucama kana tokkicha eeydanii yoo amaarri biraa kabiraa qabee fide kan ajjeesuu barbaadanii sigale kanaafuu iyyuu yoo danda'ame waan kana namoonni itti dhiyaattan mucaa san dubbisaatii gadhiisii jiraanii kana mana gahaatiin gad haadhiisu miskiin sigale mucaa waraaname immoo yaalataa mallaqa akkas goona akkana goona jettan kanallee mucaa yoo dhugumatti kagarteetiin hin miidhamu taate namni lama namni sadii uyyuu qarqaaree fayyisuu hin danda'a jechuudha sigale kanaaf ajandaadha malee wanni ammaan tan akka jannetti ni finna dubbii gabaabdu ni finnaan dubbiin kun akka dhumatu barbaada mikinaatu wanni kun waan ajandaa fokkataa fi faayidaa takka nama qabne ajandaa waa'ee rakkina hawaasa keenyaa ukkaamsaa jirudha dhagayya burashiidha usnee kiyya waan biraa jalan finnu ka dhufe akkaan isinin je halkaniif guyyaa wal bira dabran malee waliin harkan waan boru dhufu boru dubban waan har'a fixan mucaa kanaa fi kanurraa dirametti dubbachaa jirra mucaa keenya ka dirameefis amma haa eegalannu gunu dhufan kabajaadha yoo nu dhufan kabajaan dubbifnaa en maqaa keenya ka sabaa fi sablamoota irra dubbatan akkasumatti sabaa fi sablamoonni walitti qabnee soba akka ta'ee simnee akka soba ta'ee harkanii nagayaan adda habaan kaboru wanni garaa nama jiru bilchaatee dhalata kaboru boruu eeggata kaarraa finnu nagaya barbaannaa nuu jedhanii haa dhaggeeffan akkasi kijiba ilaa ulaa dura geessanii jaawaan himatu adha. Assalamu alaikum. Amma gahee kanaas waan biraa yaada biraa haaree liis nutti hin fidinaa galatoomaa nuugee erga galle yaada ibsanna kaamu Rashida. Yaada ibsadha ani taaziyaa keessan haa taani sila isaan oomicha gubbaa kanarra wal ga'e moo maaliif taabtaabiif koppiliinkiin goone mana kana. Taaziyaa keessan haa ta'an hin jedhani. Isaan oomicha gubbaa kanarra wal ga'e Oromoon hin jirtu maaliif taabtaabiif koppiliinkiin goone. Sa'aatii 5 asirra taa'ee taabtaabiif koppiliinkiin nagammaa dhibbata akka wannoodha. Yaa ummata kana ummata koomatti. Uummanni iyyuu nagartuu jaruma barreessaa jira Oromoo jalatti argaa jirtaate jaruma qofa wanna jala jiru. Eessa jirtanii jedhaa bar saanduqa usme baga nagaan dhufanii if dhaggeeffata baga waan nuti taane baran irraa rakkina Ana waan tokkoon isin gaafachuu barbaada. Amma Abu Rashida usme dhageeffadhu waan isin hin jedhu kaleessa argitan osoo dubbii taa'anii osoo haasayaa jiranii kiyya mana waajjira poolisaatiitti dawwalanii Oromoon isin komatti isaanis hin komatanii waajjira poolisaatiitti dawwalanii waaman hakatti masanuyyuu namni yooni maanyaa hin beektanii isaan akka ija isaaniitti ilaalan dhugaa isinii kennee galatooma dubbiin kunii fi yakka kana akka dubbiin tun hin laafne akka namni godhaa jiru isaani jedheetiin hakatti masan afaan isaa irraa garaan baate hambaa isa wayin amanu osoo hanga fedhe gombas jedhee hudduun lafa gaggara galee isin nu faarseeti yooni maanyaa hin amanu tokkoffaa nama amantii kenna arrabsaa ture nabii kenna arrabsee sallallahu alaihi wasallam lammaffaa taree deebi'eetiin nama afaan isaatiin guyyaa takka yoo Oromoon ajjeefamu jedhe malee nageenyi haa bu'u hin jenne keessaa yooni maanyaa nama tokko anammoo osoo dhaabatee abbaa barbaade faarse yooni maanyaa abbaan barbaadan harka dhayaa fi malee harka dhayuuf garuu haa ta'u horee akkasittuu dhaabbatee badiin ka isaaniiti badiin ka nama kennaati baga argitan bagan arge anillee nagayaan galaa ulfaadhaa isiniin jechuun suni anaaf waan guddaa toophii guddaadha jechuudha ammallee taanaan badiin gara kennaan shinfatiin gara kennaan akka mul'atu hin fedhu an garuma isaaniitiin haa mul'atu achuma isaa dhufu rabbillee nu gargaara beeko soodachii tanarra kaa akka barbaadetti jiraatu taate namni ka jiraatu taate fira'oonaadhaa fi miliikii jiraataa bara kan nama salaachisaa turan
hin jiraanne isaan iyyuu achi gayaani achi naman geessitu yoo isarraa hin taane jechuudha. Kanaafuu badiin gara kennaan akka hin argamne Aleksi waan jettu jedhiiti